Onko tata si jabe tamari. Matu mungkin tamara miti orang marah. Bagaduftani. Waalaikumsalami warahmatullahi wabarakatuh. Bagaduftani. Masyaallah. Duftani. Anis dufemo. Ara nashata kabdani anisi. Poitani merah. Waalaikumsalam. Dia ada. Baba. Ba mim. Ba mim. Mim. Ya. Baya. Paka lama. Sadi. Abushan. Dua, yes, perfect, correct. Takkatanii hin dagadeen fide. Maashaallah, dhiyaadhaame. Mee yaada kannataniiti ni hafarsitee nu hafarsitee jaan. Nu hafarsitee jaan. Ayyee durarratti jidduuttii fi boodattis nin barreessaa. Barreeffadha. Asirraa laalaati iskiriina koompitaraa irratti laallee jalarraa waalaikum salaam dhiyaadha. Harfiin tun kitaaba suuraa akkanaa keessatti qubee baa meeqa qabna? Nuun meeqa qabna? Hayyee ta jidduu jirtu meeqa qabna? Ta booda jirtu meeqa qabna? Jennee akkasitti addaan facaasaa lakkaawaa yaana taachira jirtu asii walitti maali? Hiriiraan galcheessinitti hidhaamsuu barreeffadhaa mi'a. Nu jalaa osoo hin barreessin nu jalaa hidhaamsu. Ilmaatu warraan tana barreeffadhaa. Beektaa nama barreessuu akka qocaatti lafarra eegaa nu gaafaan dura barreessuu baru. Wallaahi laasiin footokoppii hanqaan kaasutti sa'aan meeqaan na duraa dabra. Waalaikum salaam dhiyaadhaa iyyee jazaakumullahu khairal jazaa. Kanaafuu barreeffadhaa. Har'aan tana dorgommii dubartootaatii fi dhiiraati. Hojii akka qo'attan isinii kanneetiin jira. Garee dubartootaatii fi garee dhiiraati. Faraan. Waalaikum salaam. Garee dubartootaatii fi garee dhiiraati. Egaa taraa meeqa? Guyyaa 3, guyyaa 4 dubartiin mo'aniiti guyya tokko dhiirti wal qixa baatee har'a dhiirti mo'uu qabdii gama dhiiraati ani har'a. Ayyee. Noon.
garuu akki gootan yoo barreeffachuu harki keessan amman dandeenyees gaafa barreeffama takka takka laallu jira akkaataa itti barreessaniif quba akkam gootan harka akkam gootan qalama yookaan waan barreessan akkamii qabattan maal jeeqaniin karaarra isin kaayus ni jira yoo akkana barreessuu dandeessan warri dandeessan barreessaa warri hin dandeenye immoo viidiyoo iskiriinshuutiidhaan irraa kaasattaniiti footoo jijjiirratanii qabattan hayyee akka nu afarsitee jaanii yaada kannatanii qoy isin kasalaa kaniin isin afarsu kasalaa qoy kaniin isin afarsu qoy nu afarsite wii mee usaa isin hay isin kasalaa kaniin kan isin afarsiisni isin qabsiisuu deemu arra lamaan fidee dhufe taniin tuniif tun takka tun garuu tuniif tunis takka arra addaaniin isinii baasa ganaa barreeffama kitaaba garagaraa irratti akkamiin barreeffama kaje'utti ilaalla inshaallah ogguu dura dhuftu tuniif hin takka baada maashaallah bararra way ajaa'iba jabaarra buma ara maqaa meerkuunis maalali shoon fidanneerra way ajaa'iba akkasi fenaati akkana laal jabaarra bumaa ni jirti ganaa owwan uqaayuu ta'e sii bar tokkoffaan deebise jettee ay jabaarra buma eenyu yaa'ee haase sii owwaan deema qoy arraan tana si moo dhiirti moo arra gara dhiiraati ani arraan tana gara dhiiraati ani akkana laal bareedduu urjii karaa deemu jirta dafii gali gaa dafii gali ayo jabar waalaikum salaam arraani gara dhiiraati jabaarra buma atis dhiira keessatti si ramada tolaamii boortaan morma si qabeetni si ramada fayyee foozii alhamdulillah fayyee reefuun tana mirqaaneetii kan huy joo jira sagantaa reefuu taaqidaa keessatti saafiin maaliif na dhagaya jabaarra bum kamaaru nagee wallahi alhamdulillahi anaatu mul'anne malee barreeffamni ni mul'ata hin mul'atu ustaazawii anaatu mul'anne malee barreeffamni sirri mul'ata ani garuu mul'atu hin mul'atu boodaa mul'adhe yoo barbaachisaa ta'e ayyee waree barreeffatan barreeffadhaa kanaa hojii waliin madaala ayyaanaa tan kophaa kana duratti hogguu dhuftu kana jidduutti hogguu dhuftus ni barreessinaa barreeffannee arraan tana waldorgommii hamoo qophaawa arra gama dhiiraati amma katabbii teessan komentii ilaalutti hin jiru beetanii barreeffamatti hin jira ammaan tana sadii boodaan komentii teessan laala hogguu waldorgommii seen sadii jidduutti jetootiam kani doratiam gara duratiam iddoo kanatti gara kophaattiyo tokkoffaa inni tokkoffaa kophaatti baa nuun kophatti akkana dhufti duratti akkana dhufti jidduutti tokko
lama lama sadii tokko lama sadii afur shan amani mulata me qacello mulata wa mulatu yetan safi qatira ultem barnu man shakke hoggu deemtu nama gatantaru jiru fakkaatti dhugaa keeti nu man shakke laal ijaanii agartuu bar waan ati barreessitee oddaa wallaalte hay mee usaa isin bakka manzaraa hayyadhu manzaraa daawwitiin qabne sibiila sii qofa ta daawwitii keessaa nyaatte ilkeen akkaan tuutaatti sumarratti haaltu gaatun kolkola wijja hay Parece da sin angkasu bare pada angkasu jaban rabbuma sila ikuma jete garu shawadampe gara boodaatti guruftu kuni afraffaa nuun hin barreessine nuun abbaan barreessiyyeetiin nu wali jira waaniin kunis maan cirama dhamaa tokko baatteechi jidduutti boodatti gara boodaa ifaadha kophaatti akka barreeffamaa namaa wajiis akkasi barreeffamaa koomenti jala barreessitan wal dorgommii gareegaree gujenne tan wal dorgommii oowwituu amma harkaa harkatti ijjibaanan sani gidee wal dorgommii koomenti jala barreessitanii amma barreeffadhaatii ta'a jechuun kaniin ammaa si barreesse kana dabtara keessan irra barreeffatan malee xiqqoo maal mul'ataa mi qacello mul'ata maaltu mul'anne barreeffama keessaniitu mul'anne malee ta'u qacello mul'ata malee mul'atu ማለት እኔን ነገር መፈለግ ነው እሺ
kajalaa kana barreeffattanii isiniif mul'isa kajalaatiis uleen irra dhaaba. Ola didu boortaan didu. Hamee ha gubbaa barreeffattan kajalaattiin gad dabarsa. Ha gubbaa eega barreeffattan kajalaattiin gad dabarsa. Ayyee. Kadijaa Arbaay garee hin qabnu garee itti barsiisnu hin qabnu garee itti barsiisnu hin qabnu garuu akkasii intala Ahmad Nuur ha gubbaa baan orjinaala ha kophaa gujennu baa duraan beeynu ta'a. Ha kophaa gujennu baa jalqabatti uumamaan beeynu. Nuunis kan jalqabatti uumamaan beeynu ta'a nuunis. Ayyee kan jidduu baan meeqa takka lama sadii afur shan ja'a torba saddeet taraa kutte jaan isin barsiise jehen takka lama sadii afur shan ja'a kunii fi kun tokko haadha kitaaba gargaraarraa waliin ilaalaa fiddeemu kitaaba sadii jechuudha gosa sadii tokko keessatti haa kanaa wajjin dhufaa hogguu kitaaba tokkotti hogguu haa kanaa wajjin dhufe wanti duraan qaraatuun kana taati akkana taati haa kanaa wajjin dhufe haa kanaa wajjin dhufe immoo akkana taati kitaaba tokkotti immoo haa kanaa wajjin yoo jiraate akkana taati ammaas tuni baadha haa fakkaatti yoo kana qabaanne haa jennaan asittis jiin fakkaatti kun jiin fakkaata maaliif akkana ni ilaallaa eegas booda gara eegaa nimi booda gara wal dorgommii ilaallaa yeroo gabaabduu qabnaa sa'aat akka gizee ga'e daqiiqaa 23 irra jirra daqiiqaa 7 barreeffamuuf yoo isinii kanne daqiiqaa 30 hafee warri garee hin qabne inshaallah warri garee hin qabne gizeen sagantaa fixe imoo irratti naaf barreessaa warri garee hin qabne imoo irratti naaf barreessaa anaa waliin isin jaaraa warri garee hin qabne imoo irra naaf barreessan dhageessanii dhagee jirtanii maala pasa fedhasa wanti irra haay arreestii godhaa maala pasa isii godha garuu kana katabbiin isinii mul'atti reefuu bum godhee dum ayya
Hayyee yoo dhageeffachuu baattees ibboodan deebinu. Qoy. Jira guddaan itti ibsaa. Jira kadhee seeni. Ramaan kun. Akkana ni mul'ata. Ammoo mul'atu. Fuhu. Ay. Waalaikum salaam. Baga nagaan dhufte. Bariyoon asii hanjamaana godhaa fi firraachi fageesseera. Akka miila lukkuun fakkaatu mee? Innaa fageenya keessa. Hayyee yaa rabbii qaceelloo mul'isii fi haya ibsaa Umar okkeedha jennaan gaafa kaan diraamaa osoo dalagu jiru osoo dalagu jiru beektaa mucaa takka diraamaa hojii daleeynaa ganda keessatti maqaasii okkee yaamanii amma kana ani abbaa isiitiin ta'e nama ersii qabu taate beetee bika bu'aa kana ani abbaa baadiyyaatiin dhufee isiin barnoota baratti kana mee laaboraatoorii jaariitii maara dhiiga fuudhanii kutaniin amma okkee uma jabeetee narsichi maali okkee jennaan ni fayyiti jechuudha raan jee beetee kana hogguu inni dhufe lilmee diranii maal jedhan Doftara okkee taatee jeeli beetee maqaan siitis haqoosaan namni yaamu okkee achumaan okkee oogisanii akkasii okkeera jettee abshiir waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Asirratti waa'ee gareen dubbatina. Waa'ee garee bar isin hime. Warri garee hin qabne dhimma horannaa barreessaa isiniin jeetiin jira. Garee asirratti ibsaa Umar. Ayyee tabaarakallaa ayyee. Kanaafuu warri garee as gubbatti hin barreessinaa. Dhimma hora barreessaa. Garee yoon qabaanne gareen qabu jaayee dhimma horannaa barreessaa. Ayyee. Takka laalleeti kallattiidhaan gara gaaffiitichi dabarra. Gara gaaffiitichi dabarra. Qophaawaa gaaffiif. Dubartii fi dhiirtii. Raqama himoo hin qabu. Peejii tanarra bar lakkoofsa isinii baaseetiin jira. Ayyee yoon qabaanne warri hin qabne daddaffitti asii barreessaa daddaffitti barreeffadhu ni naqa. Daddaffi asittiin barreessaa asirraa naqa tanka namni kana barreessatutti. Raqama waan jettee jecha akka araabaattiin si katabe. Raqama jettee hunoo warri hin qabne barreeffadhaa. Warri lakkoofsa kiyya hin qabne barreeffadhaa. Akki gootan warri biyya arabaa jirtan warri gara biyya arabaa jirtan duwwaan isin eegalansaan akkasiin isaan beeku. Warri biyya arabaa jiran duwwaan eegalansaan garuu namni bakka biraa jiran duwwaa kana haqaatii pilaas godha. Anna bira duwwaan hin dalagu. Pilaas hin dalaga. Pilaas 254708855962 lakkoofsi
immoo jettee harkattan kanaa immoo gaaddisaa jechuudha. Egaa amma gad yeshi qoy diraamaa yoo feete booda amma darsii taana gooneeti ittiin siin abshir. Ayyee warri gara biyya Arabaa duba duwwaan eegalaa warri gara biyya biraa saniin eegala. Waalaikum salaam tulla harkatu. Umar Ahmed fi Hawwii. Awoo alaqaa ni qabneedha. Feenaati ijoollee wacinaa. Hadiidee maqaa kummiin naraadhe. Ayyee harkitanii jirtanii barreeffama amma kallattiidhaan gara darsii deebinaa eegas booda warri diraamaa feetanii sagantaa diraamaa isiniif qopheessina. Warri hoflo qofa feetaniis hoflo qofa isiniif qopheessina. Warri booyinsa feetaniis booyee qofa ni qabna. Badii Oromiyaan akkamitti mul'anne? Ayyee akka yeroo nurraa nyaanne warri lakkoofsa kiyya qabdan asirratti barreessaaf. Tasniim feenaatii ni qabdaniimi. Fooziyaa fi jarrii yeroo duraaniitis asirra ol darbitaniif lakkoofsa kiyya ol darbaadha. Eegas booda amma kallattiidhaan gara dorgommiyyaan gara dorgommii barreeffattanii jirtan. Barreeffattanii jirtan. Aayaa. Amma gaaffiin isin gaafadhu. Gaaffiin isin gaafadhu. Quraana suuraa fideetiin suuraa keessaa boca kuni asirraa lameen kun baa fi nuun hogguu qubee gara duraa dhufan. Formulaa kaa'ee barreeffama keessatti akkanattiin ta'anii sirrii ta'anii qalbii ilaaltan. Hogguu jidduu dhufan. Akkana. Kuni formii isaati asii achiin qubee jira. Bakka bu'aa laalle raa fi maal haa ta'u yaa duraan jidduu yoo dhuftee asii achiin qubee biraa jira. Hogguu gama boodaan dhufan akkana ta'an. Akkana bakka afurii qoonnee kophaa taakka. Duratti lama. Jidduutti 3 boodatti 4 walii gallee lakkoofsoolee jiranii ayyee ammaan tana gara maaliiti gara gaaffiiti qoqophaawaa makiinaa maalii akkana jaa namni makiinaa of motora oloo guutiin Laandi Roobar jaanii maali? Maal jaanii sababa maal jaanii ammoo irraanfadde. Ni agartan? Ayyee ni agartan. As keessaa akkatti haxannaatanii fi akkatti gootan isin himeetiin jiraan. Kanan irratti mikaafeenaati. Ayyee. Suuraa tana ilaaltan kuni dizaayina tokko. Kunis barreeffama keessatti akkaataa tokko. Suuraan takkuma. Gaaffiin tiyya. Maal jetti seetan gaaffiin tiyya?
Gaafiin tiyya maan jetti seetan hayyee. Arku jirtaniimi haya gaafiin tiyya قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دورة كان قرانا هاي سورة أنا كيسا نون ميك أجرا با ميك أجرا لك ودفع سورة أنا كيسا نون ميك أجرا با ميك أجرا لك دبرتي في ديرتي لك واتي deebisaa koomentirra naa barreessaa itti tuqaagaa dubbiin har'a hawwituudhaan saa aayiboo suuraa kana keessa boos cirama nuun meeqaa jira baa meeqaa jira eegaan ani kuti haasawaa dubartii fi shamarranii jechuudha lakkaawaati deebisaa koomentirra naa barreessaa nuun hanqanaa lakkoofsaan Buuskaatiin jira. Lakkoofsa qofan fedhu maqaa wajjin. Waawaa. Akkana laal merkurii akkanaa bar oowwisi magaalaa wada fittisa. Feenaati. Ayyee feenaati lakkoofsa keeti jaanii si bilbila jaanii haarii bana dhorkanii lakkoofsa feenaatiiti itti bilbilleeti isii dubbisna jaanii haafuuran akkutanii hayi hogguu sanduuba akkana laal maashaallah ani nama qubee wajjin walit dabaluu hin danda'u. Wal dorgommii waan taateef jecha baan hanqana nuun hanqana jaa waliin kataba. Bakka yoo barreessan bakka bakkatti firifiriin adda ilaaluu hin danda'u. Wal dorgommii ani hallachuu walirra barreessina hawwiin koo ayyee baalama nuun sagal ayyee. Baalamaa jira Badriyaa Sumayyaa haa dhiirteessa kuttan nama deebisaa sirrii deebise qofaan maqaa yaamee qabxii qaba lakkoofsa qaba. Haala immoo akkanumatti ilaalee bira kuta halachuutu barreessee tokko sirrii barreessee tokko sirriitti barreessin biraan kuta. Asmaa Fooziyaa ufii ta'ii dubartii moo dhiira moo dhala dhiira si godhu
ufii ta'i ayyee bootaatee biraan kuta yoo dhiira taate dhiira jalatti si barreessaa yoo Fatiyaa aboo dhiirti irra isa kutte eessa kuttan wayaanii akka wayanii matee warra sirriitti barreessin isaa shokkolee dhiira moo dubartii footoo dhiiraa qabdaa dhiiratti si madaba barreessa. Asmaa jedhamu ashmaa takka katabdee lachuutiin fedha lachuu deebisaa lachuu asmaa firdows anwar ayyee Baalee inumaa qarshii takka doolaara tokko na ergite ayyee an warra deebisaa sirrii deebise qofaan maqaa yaamu tasniim lachuu wal cina barreessee sirri barreesse abbuush kiyya waalaikum salaam baga nagayaa nuti way siyaa deebar way sabbattee tasniim deebistee jirta maqaa kiyyaamee bar yeroon geessee bakka yeroon geessee keeriyaa way guud abbuushee hawa faiz shan kamaru jabaan rabbumaa dhiira keessaa reefu waltaa dhibeete jabaan rabbumaa dhiira keessa jabduun jenne kaa jabaa jette maqaa dhiiraatiimi qaunoo ammaari as gubbaarraa argamaa dhiira yookaan ni dhiiste abbuushee barreesseetiin jira gaaffiin nu egaa fatana deebite booda irra deebi'uun hin jirtu durumarraahi hordofan oromiyaayyuu oromiyaanis dhiira ara dhiiraan deeggaraan jee ara dhiiraa oowwisne waalaikum salaam adam muhammad nagee wallahi adam israa dhiira way dhiyaattan dhiirti dhiyaattan alaa dhiirtitti dhiyaatte jabaadhaa fooziyaa 12 fi 9 irra jirtan dubartiin 12 dhiirti 9 irra jirtanii waalaikum salaam hawwii dhiirti jabaadhaa way dhiirti jabaadhaa kaa ayyee eegaa deebisaan ni lakkoyin hojii lakkoyin dubartiin 13 qabdii dhiirti 9 qabdi eegaa deebisaan baan 2 nuun 9 baan 2 nuun 9 ayra deebee gaaffii biraatiin gaafadha baan lameen taakka 2 baan lameen taakka 2 as keessa tuqaa takka jalaa qabdu hin jirtu nuun 9 jenne nuun lakkoyin taakka 2 3
afur shan jaha torba saddeet sagal. Egaa takbiir dubartoota moo'ee dhiirti taraa tana gaaffii biraa gaaffii itti aantutti moo'uuf qabdi. Shamarreedha. Deebisaa lachuu sagalii fi nuun sagal baan lama warra je'ee sirri barreesse qofaan maqaa yaamee qabxii san qofaan qabe. Warri saddeetii fi lama jettan, warri torbaa fi lama jettan, warri sagaliis kophaa barreessanii lamaas kophaa barreessan. Fatanaa jechuun ajaja barsiisaa jala deemu qofa. Kanaafuu dhiirti abbaa meeqaan isin jala dura jiran afur qofaa isin dura jiranii taraatti aanu kana moo'uu qabdan dhiirti. Takbiir dubartootaaf tara takka ilillii hiraa. Takbiir maashaallah. Takbiir tara tana dhiirti moo'uu qabdi. Ol naqadhaa hiriyoota keessan dafa hiriyoota keessan ol naqadhaa. Mee ililliin ol artaniif jabaarra bumaa mee ililliin haratte ililliin hin darbitu maal ilillii dubartootaaf hin darbitu. Takbiir tara tana dhiirti moo'uu qabdi. Tara tana dhiirti moo'uu qabdi. Dirqama moo'uu qabdi. Gaaffii tana itti qophaawa. Ol naqadhaa nama ol naqadhaa. Aayiboo ilillii olii ergitamee jarri dhiiraa jabaadhaa gaamma. Seenaatiin akkuma reebu tanni moona jaanitti Sifra Ahmad hedduudha warra deebisaa sirriitti deebise qofaan lakkaa'e malee warri deebisaa akkanuma takka firii godhe hin lakkooyin. Fatanaa jechuun qormaata jechuun ajaja barsiisaa jala deemuudhaan qormaata san sirri gaggeessita. Kanaafuu kopha yoo deemtee sirrittiin harkatte hin jaamu. Kanaafuu qajeelfama barsiisaa jala deemaa. Magarsaa Hassan tara tana moo'uu qabdan tara tana. Hassan hiriyo tokko isi jira. Abbuushillee dhufe. Hayi. Waalaikum salaam ayyuu biyyaa dhiyaadhu. Ayboo xuncaa bar amma dubartoonni taraa ta'an yoo si moo'an xuncaa ol baasanii bar akka dhiyoo tanaa xuncaa ol baasanii hayi magan. Wayi akkam taatan dhiirti jabaadhaa haa. Sifra Ahmad. Egaa warri maqaa namaan galle qabdan ani dubartiidha takka ani dhiira jaagodha. Yookaan yoo maqaa dhiiraatti cimattane mul dhiyaate dhiiratti godha. Arraan tana deeggartu dhiiraati. Arraan tana dhiiraan deeggara akkam jettan gaa. Waalaikum salaam Ahmad Ibrahim dhufe jabaarra buma. Arragaa dubbiin jabaattee barga. Egaa gaaffiin itti aantu. Rassama amma dhuftaniimi. Hayyee warra amma dhufeef nuunii fi baa seera barreeffama boca isaaniitii akka amma dura laalletti asirraa piraaktisii yookaan hojii laalle jenneeti. Egaa ayata suuraa naas kana keessatti nuun sagalii fi baa lama argine. Baa taakka lama. Nuun sagaleen taakka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagali. Akkaataa taa'umsa qubeetti akkaataa taa'umsa baa fi nuunitti akka qubeetti hayyee amma gaaffii nuun dhageeffadhaa qubeen yookaan harfiin nuun sagalii jira jenne nuun sagaleen keessaa ta jidduu barreeffamtu foormii yookaan nuun sagaleen keessaa ta jidduu jirtu barreeffama gara jidduu jirtu meeqa? Nuun sagaleen keessaa tan barreeffama gara jidduu jirtu meeqa? Lakkoofsa bichaa naa deebistan.
tangara jidduu jirtu nuun habba meeqa? Habba meeqa? Firii meeqa? Tangara jidduu jirtu nuun jidduu jirtu habba meeqa? Firii meeqa? Daa'e arra amma wal dorgommiin oowwuu qabdi. Oowwuu qabdi. Dafa dafaa hawwii hayyee shageersii Ahmad Jabaan biiftuu 2 fi 2 fuhuu 3 fi 2 faaxumaa 3 fi 3 magan ay 4 seente dubartoonni 5 ma hawwii khaliifaa 4 Ahmad tasniim ay 5 fi 6 ikraam 7 seente dubartiin Faaxima 8 seente dubartiin Faayis ayyee 6 fi 8 way Haawa 9 Fooziyaa 10 dubartiin 10 seente way dhiirti naa jabaadhaa haa hawwii 11 fi 6 shakkee 12 seente dubartiin wayanii batee Fooziyaa 13 wayanii batee harbii kiyya hay ati dhiira keessatti si barreesseer Suleekaa 14 wayanii batee tasniim 15 dhiirtichaa qofa jirti wayanii batee hawwii way dhiirtee sokotte ol seenaa haa dhiirtii dabaati Abdulmajid ayaa jaa 7 naa seenan Roomaan dhufte 17 goote way 10 tursu jiran kaan akkamiin ta'a naaf yaade ayyee 8 faayoo 18 goote wayanii bade magarsaa nama yaammadhaa nu yaamaagaa keeriyaa 19 goote wayanii bade Faraan ayyee 9 19 fi 9 10 tursu jirti bar dhalaan wayanii bade Rastam dhiiraaya 10 seenan wayyaa rabbii kiyyee furdoosa ogguu dhiirti takka deebiste dhalaa lama faa ol jala deebisaa bara wayn akkamiin ta'a kunoo wayanii bade kaa way dafaakaa way dhiirti dafaakaa faayisaa 24 way dhiirtee sokottan kaa wayanii bade kaa dafaa way dafaakaa Zibraa tukaada way hordoftuu kunoo 25 ta'an dhiirtee sokottee ani hin beeku way 25 kaa way qalbiin na cabte kaa way qalbiin na cabte yeroon geesse Mr. Baar dhufee 11 25 fi 11 Mr. Baarii dhufe amma Jamaal deebisi kaate kunoo dhiira keessa jirta way magarsaa naman fiddu ati si katabee Jamiila si katabee wayati Oromoo haa dhiira keessattiin kataba 12 Oromoo duuba akkamiin ta'a akkana qalbii eeguu na cabsan ogguu dhiirti takka deebiste dhalaan 3 faa ol jala deebise wallee qophooytee eetiisa Faaxumaa gittee kunoo xunchaa nu barsiisu jirti bar beesti Mahammad Oromoo ayyee 14 fi 26 bakka geesse asii achi nutti heddummaatan weessi achi yoon bakka geegee mootee ammaas way deebisaan ture maqaa qalbii na cabsitan kaayaa himaan kiyya jarri dhiiraa isi jirtan
weessi jirtanii weeni dhiiraan deeggara jennaan akkana na jalaa qottanii. Rastaan kunoo isin mo'anii bar haayi. Ayyee dubartoonni deebisaa sirrii nama 26 deebisee dhiirtii deebisaa sirrii nama 14 deebise. Kanaafuu qabxii 12 deebisaa nama harka 12 mo'anii lamaa fi duwwaa way akkamiin taha qoy haayi. Lamaa fi duwwaa eessa jirtan qoy wayni bade deebisaan torba nuun tajidduu jirtu takka lama sadii afur shan jaha torba eegaa taafte anaa isinii deebisa nuun hafe abba lamaatu hafe lameen hafe kanaa fi kana hin deebisu. Hayyee gaaffiidha tunis gaaffiidha. Nuun tanaaf sagaleen keessaa nuun lachuu gosa takka. Duratti argamti moo boodatti argamti moo jidduutti argamti moo kophaa argamti dafa dhiiraa fi dubartiin daay nuun takbiir dura ililii fi haraafa way deebisaa warri deebistan ililii takbiir ara takbiirtaa bari nagarre. Ayyee dubartiin bakka anis gurtiin uffataa qoy Fooziyaa Mister ayyee jabaan rabbumaa yoo dubartii jette jabaan rabbumaa jabduu jiru qoradhu dhiira tolaamii boortatti humnaanis hin akka Firdoos ayyee 2 Abdul Jalil 3 irra tara tana dhiirtii dursi jirti way Taajuu 4 magan jabaadhaa dhiirtii boontuu dhuftee istii maalsii gooti boontuu istii maalsii gooti wee jaayibaar hayi tasliima too istii maalsii gooti qoy 4 goote Firdoos akkamiin isirraa taa 5 way dhiirti jabaadhaa boodarra kaatee dubartiin boodarra kaatee takkaarsiin dura kuttee bar Faatimaa wayyeejaa bareedduu qashtii bareedduu urjii halkanii qashtii billig dirgimii dukkanaa qashtii billig dirgimii bareedduu urjii billig dirgimii 7 fi 4 weeni badii yaada faagaa Roomaa 8 Mister 5 ayyee feenaatii 9 fi 5 10 fi 5 wadhani bade humnaanii dhiira keessa kaa'ee jira jabaan rabbumaa usii qeebali hawwii 11 gaaffii irran deebi'u amma deebisaan laalu jira ofii ta'i jiraadhu boodatti dhiira keessatti si ramada dhiiratti si beekaati tasniim 12 magarsaa 7 saadiyyaa 13 boomaaltu shiishaa dhugu jira
takka yeroo lama deebisteemi takka sirraa hin aga tasniim haqeetiin jira achi barbaari na shishi ana shawwaduufi Khairuddin waa'ee nama saddeet naaseen ala dhufan gaadiirti ala ifaaduu Faatuma 14 sagalii fi 14 Fooziyaa 15 10 diirtii naaf yaadii irratti Badriyaa 16 Ayyee 10 fi 16 Khaliifaa Shaadalii 12 fi 16 tara tana mee ittumaa dhiyaadha oluma qixxaa'u ta'a Zuleeqa baraniin beeku bikarraa dhufan dubartiin tun wallee dhokattee eeggachuu nyaachisattee eeggatti jirtiinsa ogguu dhiirti akka deebise lama olii ciu yaaya deebisaa ta'e nagarree durattii fi jidduttii fi kophaa horii jettan sirrii miti jabarra buma eegaan tolaan namaa yaadam yaa qashtiin talaaman nur lama abayyeessanii haa guyyaman ni hayyamteefi hawwii 18 Abdu Jalil Usmaili ana aya qoy achi barbaari na shishi qoy tasniim qoy walaakin siyaamsis booda kutaa siyaameetiin sigara farqa keessa yaa 13 ay kunu akkana ana maariyaan barbaadaa munaa dhuftee munaa looceen si baate gaaffiin tiyya ufii tay ayyee dubartii keessatti si garagachaa way maaltu qabxiin ammaaf dhiiraaf qabee boo dhiirri dubartiin tarmee qamoo jirtiin fedhu dhiira keessa si qabee hin taphadhu yookaan ay farhaan asli ayyee 14 fi akkanaa bar Oromoo way 15 fi 18 dhiirti jabaadhaa dhiyaattanii way dammitu Israa ayyee 16 dammitu 19 gootee dammitu achi barbaarii bar firdoos tasniimiin tun achi barbaarii naat narraattii mi akkanatti si katabeetiin jira Abdu Jaliil qabxii qabeetiin jira Fooziyaa amin inshallah binti Islaam diidam bakka yeroon geesse binti ayyee aya maashaallah jazakumullahu khairal jazaa egaa ilmaan kiyya dhiirtinis hedduu tattaafatanii waraan asli hedduu deebistanii maashaallah tara tana jabaattan itti ol dhiyaattanii jirtanii maashaallah sadii fi duwwaa taatullee tara tana dubartiin ilaanqaan dhaabaa jawtti wanni lakkaawee bakka ammaaf eegaan dubartitti si qabee bakka si qabee taraa duraa maaliif maqaa dubartii baafatte maqaa dubartii fi kornii adda baasumaa godhe hayyee eegaa maashaallah wal dorgommii ajaa'ibaati irraan tana wanniin akkana isin wal dorgomsiisuuf wanni naa beekuu qabdan wal dorgommii tana keessatti namni deebise itti yaadee deebisaa kan dogongore ilaa umrii jalaan baddu eegaa jazaakumullahu khairal jazaa isin cuftinuu sa'aan tiyyaas geessee eegaa sadii fi duwwatti dubartiin mootee Kamaru
maashaallah. Faayoo Jaafar eegaan an dhaabee jaa booda mootee jirti dubartiin hay bar yoo lakkaawee tara tana qaceelloo qalbii na cabxi jeetiir qaceelloo qalbii na cabxi jeeti kanaafuu mootanii lakkoofsaniimu hayyee egaa nuun kanaafi kana qabnaa miimitti aanteeti gama boodaatiin jirti jennaan nuun tun kanaafuu darsii boru kitaaba keessa akkaataa taa'umsa nuunii fi baalaallee jirra keessa barbaade yookaan barbaachisaa ta'utee an isiniin garsiisa akkaataa taa'umsa kan kaafee hammaan tana amma maal laalle duubaa fi tajidduu jirtu takka qofa agarre tajidduu jirtu meeqaa laallee habba 8 laalle tajidduu 8 barreessee deemu tana dhiifama tan duraan jirtu 8 barreessee tan jidduun argamtu 5 barreessee 5 boru takka laalleeti boru qubee 2 laalla inshallah boru harfii 2 laalla tan bocaan walqixaa bocaan akka tokko tuqaan walqixaa akka baafii nuunitti garaagarummaa qabdu isaanis mee qubee arabaa keessa tan tuqaa walqixa qabdu akka amma nuunii fi baalaalletti tan bocaan gosta akka tuqaas walqixa qabdu garuu taa'umsi tuqaadhaa garagara dafaanaa barreessaa qubee 2 jira tan tuqaa walqixa qabdu akka baafii nuunitti bocaan akka tokko dafaa barreessaame maashaallah jabaattanii shamarree qoy tasniim aanchi achi barbaadii na shishii qoy ragaa taasiin qubee baa fi nuun bocaan akka tokko tuqaa walqixa qabdi garuu tuqaan takka gubbaa qabdi takka jalaa qabdi haala kanaan tan teessu mee naa barreessaa daba qubeen arabaa ta haala kanaan barreeffamtu ni jirti tam isaan no ni ta'a sanis ni ta'a maashaallah haafii jiim maashaallah haafii jiim maashaallah ammallee taafii yaa maashaallah taafiyaa maashaallah jiimii fi haa sirriidha taafiyaa jazaakumullahu khayral jazaa akkanaa bar hogguu akkanaa mirqaantanii waaniin asin gaafadhe hundaa'u afaanii miti fuula hundarra naa deebistan hedduun gammadaa maashaallah eegaa alhamdulillaahi rabbil aalamiin maaltu na gammachiisa ni beeytanii waa hundarra maaltu na gammachiisa lallabbiin tiyya tabilaashii miti rabbiin bakka naa harkisiisee jeetiin gammada hayyee deebisaa sirrii naa deebistan haala kanaan tan jirtu qubee 2 tan tuqaa takka qabdu isaanis jalqabatti jiim tuqaa takka jalaa qabdi haan tuqaa takka jalaa qabdi gubbaa qabdi bocaan wal fakkaatti tuqaa takka qabanii jalaa fi gubbaadha tatti aantu bocaan tol fakkaattu taafiyyaadha taan tuqaa 2 gubbaa qabdi taan yaanis mataan sii tuqaa 2 jalaa qabdi tuqaa 2 bocni kana daankiyyee fakkaattiiti yaamaaf kana bareessa boo sirriitti taa'e faatis cirama yaan daankiyyee fakkaattiiti yookaan lukuu fakkaatti sanuu lukkuu taa qilleerra taa'uu deemtu san jatiimi akkam jetime lukkuun
beeytaa gaafa kaanii qaaf miti tuqaa lama qabdii isaanii ijoollee fakkaatu qaaf tuqaa lama qabdii boca kanan qabdu boca lama kanan qabdu tuqaa lama qabdi tuqaa lama qabdii maraa qabdee sirraa hin taatu lamatan lameen tana qabna inshaallah boru tana laalla boca haala kanaan tana lameen laalla boru inshaallah du taan ta'amma laallee akkaataa taa'umsaanii laalla eegaa lukkuun gaafa kaan beeytaa walaaji fiti jaan kanarraatti maatasni hay astamaari achi barabbartee bar duraan tan barkak namaa jaanii bar dura boru inshaallah moo qabdan beeytaa daalii fi zaal takkani qabdii takkan qabdu gaafa biraan laal zaayii fi zaalilleen tuqaa takka takka gubbaa qabanii garuu bakka biraan laalla jira kan tasniim tasniim hay hay baka najabati mala adi sirter mala sigaleyati tasnim hay usmi ali tijati anwa way ah tasnim baka way ani vade mala sigale warati ega o fenati fayami aye lukkutu ilmoon akkanatti ayyee fooziyaa yaadni kee maali yaada keetii siraaqee balaa fi gaamma himuudhaan baasa sagalee bilbittaayyee himuudhaan baasa yaadaan qaba jettee ni hafa fooziyaarraa yaada fuunaa tabocaan takka tuqa waliif kanee jira daalii fi zaal raa fi zeey siinii fi shiin soadii fi daat takka tuqaa qabdi takka hin qabdu maal san bakkasii ilaallaa jazaakumullahu khairal jazaa afii imoon siibanaa fooziyaa imoon siibanaa bareedduu urjii halkanii hay qashtii billi dirgimii leeylii afaan biraati beeyta halloo nama maqaan halloo jira san barbaadan saayyee fooziyaa yaadaan qabeetee qopheessuutti jira ayyee bilbili ammaan tan fooziyaa bilbilii moo haya hayya silkii khaasqa nin cabsa iskiriinaan cabsa osoo tuttuqu fedhati bilbilayyee Fatuma ilmi qoy garee warri laabbii katakkaa bar imoora naa barreessanii warri gareen qabne oguu bakka takka naa barreessaniin hello assalamu alaikum assalamu alaikum Fauziya Zubayt wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yaadni kee maalii
yaanni kiyya waa'ee akkanumatti waan walii galaa jiru akkuma waan narra mul'atu irratti akkasuma obboleeyyan kiyyas ni qaban jee waan ni yaadu. Gaafachuudhaaf dhiyeessuudhaaf yaade. Fakkeenyaaf nu hundinuu quraana qara jenneeti maashaallah isinillee nutillee ta'ee onnuu dhiyeessee rabbiin nama isinirra waa hawwatu nu haa godhu. Amiin. Akkasuma mootuu nu hundinuu dura garuu kan barbaachisu salaata garuu akkasuma ustaazi faatiyaa qara'uu irratti ammoo fakkeenyaaf mataa kiyya irratti kan hin arge hedduu bakka dogoggora hedduu jira. San dura osoo faatiyaa sammeetti takkatti nu qaraatanii isin jeeti bakka salaanni kun fardii waan ta'eef hanguma quraana sanatti seennuufu bakka faatiyaa kan akka sirreeffannuuf takkatti isaan nu qaraatanii jeeti. Nu hundinuu fardiin isaanii nama musliimaa amaatti ama kiristaanaa tura kana musliimaa seenu faatiyaa qaraatanii midura. Inshallah garuu wayyee ni taha silaa hanqalumaa'u yeroo nurraa gubate jeetii yaada maaliif ni beeytanii amma boca tana laallee eega boca daddabnee torbaan kana keessa finne inshallah yoo barbaachisaa ta'e wanti qaraamu yuutuubii fi kanarra ni jira sagaleen sheekottiin adda addaatti qaraatu garuu yeroo kana firraa guburra yoo maal jettee Fooziyaa? Ayyee abshirni ta'a. Qubeedhaan adda baasnee akkaataa ayyee taate inshallah akka goon amma boru yaa fi taa gulaal yaa fi taa laallee inshallah guyyaa borumaa'u qubee adda lallaallee laalu ni mala yeroo taa'umsa boca qubee baa fiinuu laallu sanqa isaas laalu ni mala inshallah sanirratti takka isiniif irra beetiin akkasii gootanii akkaataa itti jettan ni goona inshallah uma rakkoon qabu. Ayyee hedduu godhatuma sanumaa hedduu bakka dogoggora qabu faatiyaa kana keessa gisee qaraan bakka dogoggora qabdu hedduu jira sanumaaf bangasiifuun isaa uma rakkoon qabu beeytaa silaa waniin hin barbaade. Assalamu alaikum. Waniin akkana barbaadeefani ani quraana isinii qara'uudhaan hin barbaadini jechuun isinii bara ayyee fakkeenya irratti ni goona inshallah maaliif xixiqqaa kana fideemi faatiyaa sunumaan fidaar faatiyatti waan baay'inaan achi keessa jirtu jira tan as keessatti hin argamne ammaas taas keessa jirtu achi keessatti hedduu tan jirreen jira kanaafuu yoo jidduu fi maarree jenne fataas isin gaafachaatiin deemumaa rakkoon qabu tuni maali tuni fataadha moo tuni kisraa isin himtanii maal jaamti sagalee dheertuu gabaabduudha kana hundaan irraa isin gaafadhu. Hello. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz fi dhaggeeffattoota fi hordoftoota isin hordofaa jirru wajjin hundinuu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedha. Ayyee waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ani Imran asirra isin wajjin jira waan maqaan kiyya asirratti Facebook irratti maqaa biraatiin jira. Yaada qaba yaadni hin qabu maalidha qubeen akka barsiisuun kun wallahi ani duraan akka jennee amma yoo jalqabne kuni maashaallah kun waan hin argamne waan silaa ani mataa kiyyatti akkuma waan na bira teettanii na qaraasaa jirtanitti ilaalan. Jazaan keessan jannata haa ta'uti jedha roota biraallee as nu baraa jedha waliin fayyadamnaa waan nu arganne kanallee obboleeyyan keenya argatu jedhanii isin jedha. Ayyee maashaallah. Inshaallah akkasitti yaadni kiyya kanuma isiniin jedha. Ayyee jazakallahu khayr jazaa. Biraan keenya hedduu galatoomii rabbi umrii si adeereessu. Abshir yaada bareedaa nu fannite. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa yaadni keessan bareedaadha. Abshir hundumaa'u obsayyoon hordoftan wallahi tartiibumaan akkuma lukkuun qilleen suuta jettee ilmoo taatee guddattee maal jettee siidii qillee darbitee eegas boota baantu sanitti
Kanaafuu inshaallah obsaame ilaan qaammaatu beeytaa gaafa kaani borumaal taataa jaaniini gurbaan. Hello, salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Ayyee. أجابة مو بالبلي كيفهم يرو ما بالبلو ما سينا. Ainuwaati du'aayi osoo silkiin kaasin seentaan saa du'aayi godhattee seenta ayyee. أمو الحمد لله والله أنت باي هو فلي أنا مو القرآن يرو دبسو كنا تو كوين كنول كيسة دبسو كنا باي ندبس. Ayyee. Dubbisu kanarra tamma qubeeleen taafaa taa'amu qubeelee iddoo kana babbaatiin beekaa garuu yeroo amma kitaaba kana fuulee jiru kana qubee Wal keessa laaqaa? Seenii dubbisuun danda'u. Wal keessa laaqqii nama taati. Afaaninee. Itti qajeelan nan tumne ta'e quraana affazee dhufaa weetti nagaaf bakka matiif dura qabee bichaa qara. Ariyajiif dura. Akkasii wadaa beekaafsan. Ayyee. Amma immoo kumaaniin beeka garuu dubbisuu kana natti uffate. Egaa maashaallah sirri. Amma immoo waasaappii imuratti wanti barreessan lakkoofsa moo maal? Imurratti wani jenne yoo warri garee hin qabne garee deebisaa warri hin qabneen isin jaaran je namni hundinuu biyya ijaaramee jira. Admiinaa fi waa hunda ni qaban. Warri suudii jirus dubartoonni kophaa dhiirtiinis kophaa warri akkasuma biyya jiranatti lakkoofsa walii kanneen amma dura ijaaramanii jiran. Warra deebisaa gaaffiinaan gareedhaan dalagaajee kannee guruppii sanirratti irra wal mareetee deebisaanaaf sagaleedhaan naaf kannu. Egaa kanuma ijaarree inshaallah sanis gizee yeroo barbaachisaa ta'etti goonaa ammaas garee takka dubartoota addunyaa hundarra jiru warri sagantaa sana hordofu dubartoota qofa fi dhiira qofaas akkasiin ijaarraa inshaallah. Sanumaa hagaree jenne kun. Inshaallah rabbi khayri akkasii egaa amma yaani obboleessa keenya ammaan tana kannee qabxiin guddoo takka qabxiin sababaan ani boca barreeffamaa tana duratti adeem maashaallah Imraan fardummaan takka waniin boca tana fideef qubeen arabaa wal keessa laaqqiidha. Barreeffama keessa faa fi ayin bakka itti addaan ghayn faa fi ghayn bakka addaan itti baasuu hin dandeenye jiru. Barreeffama keessatti faa fi ghayn swaadii fi haa baatii fi haa swaadii fi haa bakka itti addaan hin baasne hin dandeenye jiru. Kanaafuu boca kana beekuun parsantii 98 baruun qubee arabaat quraana qara'uus ta'ee barreessuufis boca ammaa tana beekuun dirqama boca ammaan tan eegalle kana namni hundinuu beekuun dirqama jee. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Egaa waan akkas ta'eef jecha dirqamaa boca kana ni bar. Faatiyaa alhamdulillahi akkana jaayon je footokooppii kaastanii gizee biraa akkana barachuu hin dandeessan. Egaa akkuma obboleessa kiyya amma jee akkaataa itti warra shawwaduudhaaf haffazanii dhufanii san nun baasu. San ilaammaan tan ilaan qaarraa namni irra namaa baatu moola. Ilaan qaaraan tanaa feesbuukattis ta'e TV hedduu TV wantaatti qaraa turanii namni hedduun TV waan biraattis feesbuukattis adda addatti akkana nama qaraasu jiran. Ilaan qayoomi iruma namaa si baa oolani namni kuni maaliif akkana ta'e qumiin itti yaaddu. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya sirriidhaan akkanatti isin irra ba'uun natti hin tolu. Yoo isiniif irra ba'u maa rakkoon qabu garuu ilaan qayoomi akkanatti qabachaa deemtan. Egaa if duree oka barbaachisaa ta'utee Faatiyaan YouTube irra sagaleen sheekkootti adda addaa tatayyuudhaan qaraatu YouTube irra bashbash. YouTube irraa harkachuu dandeessan. Garuu sanirraa qaraa hanqasuu kan biraatillee garuu fardiin waaniin isin barsiisuu jiru kana parsantiin 2 tajwiida seera tajwiidaati. Parsantiin 98 quraana qara'uudhaaf bocaan amma isinii eegale kan addaan baasuun dirqama.
yoo baca qubee barreeffama keessatti addaan hin baasne ilaa qiyaamaa haffazdeetuma si jalaa badaa oole. Quraana kana haffazeetiin nama hedduu laalame warra quraana haffaze. Quraana haffaze dhugaadha. Akkamii haffaze kitti haffaze seera qubee san hin beeku namaatu irra bahee fi haffaze. Yoo baatii 5 irraa lafa taa'e 0dha haree ammas namaa irra bahuufi qaba. Ni haffaze. Quraana qaree namaa irra baheef baatii 5 osoo hin qaran yoo taa'e haareetti namni irra bahuufi qaba. Maaliif seera barreeffamaan beeku. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya qaqqaalii kabajamoo warra rabbiin sammuu isinii kan sammuu teessaniif yeroo qabdan kanatti fayyadamaa. Ayyoontu eenyutu nama ilaan qaamaa silaa dhiiseetiin ta'a. Wallahi dhaatuuf osoo hin ta'in barbaadeetiin nama waan kana fatwaan tumma xiqqishuma kanaawu akkana jeemuun agar. Ammallee tajwiidallee nama hedduutu madrasaa fi hedduu qaraayisa. Afaan Arabaatiin qaraayisan. Afaan Oromootiin ha qaraayisu jiran Oromoodha. Wanni irra baaniif afaan Arabaatii fi afaan Arabaa. Oromoo barsiisuu jira namni kun yoo afaan Oromootiin tiimee akkam maaltu isa ulfaata. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya wallaahi silaa namni akka kiyyaa ibdaatuuf tiimiti an dhugaan isiniimu jira. Namni parsantii akka nama barsiisuu itti yaadeen barsiisee cinqamu jiru kana xiqqishuma nama tattaafatu arke wallaahi gammachuun harkadhaati waan biraatiin eegala. Gaarii jeetii yaada. Niin dhabe. Yoon du'ee eenyutu fayyadama. Yoon du'ee immee dhaamsu waan silaa kana namni itti fayyadamne. Anis nama akka fayyadamutti yaanne. Yoon du'e eenyutu waan kana nama qabsiisa karaa. Cuftinuu wanni akkitti barate Arabiin barate namarra baafi hatayyuuda barate afaan Arabaatiin izaar maarree jeetiima. Maal jeetii dubbata Arabiin dubbata hatiimu jiru Oromoodha Arabaa miti seera qubee Arabaatiimu jira afaan Oromootiin akka galutti maanim qubee afaan Oromootii hojii waliin madaalee akka namaaf galuun maanim kanaafuu hedduu rakkisaadha. Yaa obboleeyyan kiyyaan qalbuun jiru narraa fayyadama. Mee fagoon deemina edaa sagantaan silaa eda na rukubeetiin hin seeniini. Sagantaan edaa san isinin qoccaatu isinitti hin dhageemu an isinirraa hafuun kiyya darsi edaa san karatti munuun silaarraan tana waan biraa eegale yaaseen eda baafii nuun fidheeti arra silaa yaafii taaseenna ture isinitti isinin qocca'ume. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa kabajamoo qaqqaalii rabbi isinii haa laaffisuu. Egaa waan silaa fiinee amma bikka san dheenuus ni boqoyna. Bikka takka hasuuta deemanii sunuma dhaqan yoo fiinee dheeyne rakkoo lamaan nu qunnama. Yoo fiinee dheeyne rakkoo lamaan nu qunnama ni dheeyna ammoo. Badhaasni yoo hin jiraanne hasuuta deemoo nagayaan dhaqa. Rakkoo lameen nu qunnamtu maali? Takka istiraappoo qaama keenya nu qaba. Fiiginsa sanirraa yoo boruus yeroo akkasii iftaaniis akkasitti fiinee qaama keenya ol qixeessine malee qaamni keenya nu gadhaba istiraappoon nu qaba booda miilli keenya nu sosso'uu dide nu hollata guyyaa 2-3 rakkoo qaamaati. Lammaffaa yeroo fiinu sanitti sombi keenya ni dadhaba. Dhawaatni onnee ni ida. Hartibiitii palsiraatii akka seera warra narsingii dhawaatiin onnee ni idaati. Yeroo dhawaatiin onnee idaatu san dhiini saffisaan deema waan adda addaa rakkoo dhukkuba onneefaaf saaxil ta'uu mala. Kanaafuu hasuuta deeme dadhabbii takka malee fasha rahaa godhaa deema. Kanaafuu hafiigee dadhabu san hin taanu. Kanaaf obboleeyyan kiyya suuta tirachaati itti yaadaa qalbifachaa bikka tanatti hin bilcheeffanne bikka tanatti maaliif akkana ta'a sababni akkana ta'eef maali yoo akkana ta'e maali garaagarummaan isaa itti yaaddanii nagaafachaa
amma isinii gaafa nama barsiistan isin narraa barattanii rabbi isin barsiisuu laaftumatti nama biraa yoo barsiisuudhaaf tattaaffattan obboleeyyan keessan faamilii haadha abbaa keessan warra duraan akkanumatti namni irra bihee fi maal jee bira qote itti yaaddanii isaan barsiisuudhaaf yoo isin gaafatan maal deebistaniif sheekni qul huwallaahu ahad jeetuma nu qaraayise akkanuma qaraa dubbiin akkanuma ayataniini maaliif akkanatti bikkatan harakaa sadiita harakaa jaata ogguu dheeresinu inshaa jenne yoo dheeresine maaliif akkana dheerese sababni maali yoo si gaafatan maal deebistaniif seera maali jettaniin kanaaf obboleeyyan kiyya hin jarjarru hedduun isin jaaladha isiniif irra bahee maal jechuun nan dhibne garuu yeroo tiyaasirraa gubeetiin sammuu teessanii taphachuu jiratti hin beekan ifiti akka yaada kiyyaati malee akka biraatii miti dur hogguu na qaraayisan hogguu namni irra naa bee maaliif jee qoradhee fi tiyyaaf itti taa'e naamantanuu naamanuu baattanuu nam tokkorraa hin baranneen seeraan amma isin barsiisuu jiru kana kanaafi qubee afaan oromoo amata shaniin maaliif akkana taate qubeen afaan oromoo maaf akkana arabiin tuma amata shaniin qoradhee fi tiyyaaf jala taa'e osoo nam tokko waa'ee kanaa natti himin qoradheeti kaniin baase sababa akkana ta'uuf maali jee waaniin ama shan halkanii guyyaa qaaxiraatti bulee amat shan itti dararameen isiniif dabarsu jira mee anaatu ana haja'u seeraan isin barsiisuu jiru kana gaafadha anaatu ana haja'u seeraan isin barsiisuu jiru kana gaafadha isin haa deebisu dhaadannaa fi mitan dhugaan isinii jiru amata shaniin halkanii guyyaa jala qaaxiraa bulee qubee arabaa tanaa fi qubee afaan oromoo maaliif akkana taate maaliif dheeretti fataan maali maali maddaan maali meeqaa akka kaniin osoo tonan garsiisin natti isinimin qoradhee kitaaba quraanaa keessaa ifiti yaa itti dararame waan amma shan kwaati itti dararame yoon akkana kutee sheenaan qiyaamatti hin qabuun ooltu hawaasni kun hin dararamini anti yaa dararame akka anti yaaduu dandeettii rabbii naanneen arke qoradhee baase namni biraa namni afaan oromoo namni islaamaa akka hin dararamne jechuufin waan kan isin eegalee obboleeyyan kiyyaa hanqa lubbuun jirtan anis hanqa lubbuu jiru irraa fayyadama booda yoon isin dabre sheenaan isin irraan baatu ilaa umurii teessan inshaallah akkasiin jaa obboleeyyan kiyya kabajamoo qaalii ammas inshaallah kana keessatti sagantaa boruu fi iftaanii fi kaan keessattis kunimaaf hanqa beetan hanqaan isin qaraasise taa'umsa qubeetii isin gaafadheetiin waniin itti isin gaafadhu fataan shaddaa laalle sukunaa laalle fataa kisraa dummaa shaddaa laalle dheertuu dummaa waw sukunaa hojii jirtu kisraa yaa sukunaa hojii jirtu fataa aliif hojii jirtu hogguu dheereessinu maddi harakaa lamaatii fi maddi harakaa takkaati sangaafa maddi takkarraa ilaa harakaa ja'a inshaallah buuca kana boodalaal kanaafuu isin gaafachaatiin deemaa riviishin irra deebii isinii ta'a kanaafuu obboleeyyan kiyya kabajamoo qaalii wallaahi yoo isin dabre hedduu sheenaan isinirraan baatu ani sheenaan qabu amma booda hanqaan yaaderraa xiqqollee taatu isiniif dabarsee wanni takka waniin itti sheenamu hin jiru yoon du'ellee jechuudha kanaafuu irraa fayyadamaa ifii teessaniif quraana qara akka qaraataniifin itti isin yaade ilaan qayoom namni irraa isinii baha eegaa obboleeyyan kiyya kabajamoo ammaaf daqiiqaa 25 nyaadhee 35 nyaadhee isaan ittiin fixayyee eegaa waan barbaachisaa ta'eef jecha dhaamsi kun eegaa inshaallah rabbiin ikhlaasa keessan waa qaba ana dubbatus ikhlaasa keessan haa kaayu isinillee warri yeroo teessan asi gubaa jiru warra rabbii jechaan baradha jee fedhin jaqaaw haajaa tokko ala eegaa gaaddisni islaamaa muhaadaraa godhuu fi darsii barsiisuus sagantaa laayif istiriimii feesbuuk irratti dabarsuu fi kan yuutuub irratti dabarsu dhimma tokkoo ala qabeenya argachuufii miti itti kabajamuufii miti itti faarfamuufii miti
itti beekamuufi miti waa takkaafi miti fuula rabbii barbaadaa jecha yoo rabbiin nurraa qeebale kanaafuu dhimma tokko ala rabbii jecha isin barisuu jirra isinis dhimma tokko ala rabbii jecha sammuu isii rabbii isinii kanneef itti fayyadamaa inshaallah rabbii jecha gaaddisni islaamaa isin hundaa isin jaalata eega jijjiiramu madiin akka fiddaniif halkanii guyyaa ciisa dhaabaa dhaabbata dhabnee ciisa dhabnee khaanis haala adda addaatiin namni islaamaa kun haa fayyadamu jennee inshaallah asitti isin hojii jirra rabbii isinirraa jaalatu isiniif haa laaffisu nagayaannaaf jiraadhaa namni yaada qabdan dhimma irratti yaada bilbilaan feesbuuka gubbaarratti bilbila lakkoofsa keenya jirra nagayaannaaf jiraadhaa boru rabbiin nagayaa waliin nu haa deebisu boru guyyaan hamisa sa'a 10 boodaan jirtuu tiyya huruufa qabna muhadaraa yoo jiraatte muhadaraa isinii dabra yoo muhadaraan hin jiraanne takkanaa olbaa takka ammoo sheek tamaam qaasim muhammad siiraa saabaatiin isiniif dabarsaa siiraa rasuula sallallahu alaihi wasallam ilaan qaboru rabbii nagayaa waliin deebisutti nageetti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh